Yesus ko akka namni du'u koi idimesa uumama boqonnaa sadii irratti ani ko gaafa namni hundeedhaa kaasee gaafa namni hundeedhaa kaasee si deebisuu barbaadu abumoo in dhowwin Yesus fi abbaan tokko naan jette Waaqayyoon akka jedhu kakuu moofaa keessatti keessa deebi 32 mee ilaala ana malee Waaqayyo biraa hin jiru annaan ajjeesa annaan fayyisa annaan madeessa akkana jedhee dubbata Yesus Kiristoos inni ajjeesa moo ni fayyisa lachuusaa gochuu danda'an siin jedhe ajjeesni fayyisaa in ajjeesa. Okay. Waaqayyo abbaatu ajjeese moo Yesuustu ajjeese Maariyaam? Waaqayyo abbaanis Yesuusis in ajjeefne Maariyaamin. Eenyu ajjeese? Seera uumamaatu ajjeese. Maariyaam. Namni tokko waggaa 70 yoo baay'ate 80 amma 100 jiraata jedhame isuma murame. Daangaa ilmaan namaatiif kenname tokko naan duute. Okay, du'a jechuun haa ibsime. Du'a jechuun maal no? Du'a jechuun moo? Wonderful. Isuma seera uumamaa irratti namni kakuu Waaqayyoo abbaa cabsee Addaamiif waan irratti gaafa inni cabe namni umuriin namaa daangee gaafa sana du'e namni. Faranjiin akkas hin jettu. Akka jettu du'a jechuun akka wangeelaatittis. Faranjiitti inaman nu bayinu. Dhaggeeffadhu seerloo afaan Oromoo du'e namni tokko jedhan gaafa foonii fi the separation of the body and the soul gaafa hafuuraa fi foon addaa baan du'a jechuun akkana jechuudha. Yaa Oromoo kiyya. Gobos. Okay. Eenyutu Maariyaam foon isiitii hafuura isii adda baase? Seera uumamaa. Seera uumamaa sana eenyuun raawwata? Waaqa. Yesuustu ajjeesee Maariyaam? Maarre. Ilma haadha ajjeesee? Ilmi haadha ajjeese tuun taane seera uumamaatu ajjeese gaafa. Maariyaam. Hold on. Muhammad jiran jiru. Maariyaam Yesuusiif maal taati? Isuma Muhammadin busaadhaan ajjeese Okay, haa taatu. Maariyaamis Nabi Muhammadis Yesuustu ajjeesee? Inna. Harmee isaa maal taatiif Maariyaam Yesuusiif? Maal taatiif? Haadha taatika. Haadha isaa ajjeesee miti? Maal taare seera uumama isa ajjeese mitiin siin jedhe abbaa koo. Ilma haadha ajjeese jedhanii na argeen. Ilma haadha ajjeese. Ilma haadha ajjeese. Ilma haadha ajjeese jedhime. Abu Muaz ati nama no anamit dialogi gaafa gootu dialogi gaafa gootu no sani na ajaa'ibsa jirtu okay hayye okay Yesus okay amma Yesus Kiristoos eenyu ajjeese egenni waaqa taate eenyu isa ajjeese Yesus Kiristoos sitti muu Abu Muaz natti mi'a Yesus Kiristoos bara kakuu haaraatti nama ajjeesuuf dhufe utuu hin taane yeroon siin jedhu daangaa umurii kaa'e utuu hin taane seera uumamaa keessatti kakuun gaafa cabu. Addaamiif Yohaan gaafa abboommii cabsan ilmaan namaatti du'i faradame biraazar. Har'a Yesuustu farade utuu hin taane dur. Maafan hin lallabne ree. Maafan hin lallabne ree. Waldaa dheeyxeetu waldaa qorqorroo jaaratu lallabe. Dhaggeeffadhu baga ajjeese haadha baga ajjeese maaltu na galcheen waan jedhe Yesuus Kiristoos eenyu ajjeese isa arraban neerati Abu Muaz yoo arraba baay'een dandaadhiise dhiisee bara narkatti miidhamta Abu Muaz Yesuustu ajjeesen jenne haadha isaa maaloo waan ati jettee naan lolta Yesuus hin ajjeesne seera uumamaatu irraan sii deebe seera uumamaa san eenyutu uume khallaqe Bakka waaqa Yesuus uume. Okay haadha isaa akka ajjeesu harmee isaa akka ajjeesu eenyutu khallaqee isirratti gartee raawwate. Haadha isaarraa kan inni dhalate seera uumamaa irratti isa dubbatame kakuun kun gaafa qabu. Afaan Oromoon beeku. Afaan Oromoon beeku. Usibbo waan ati barbaaddu qofa sii dubbachuufi. Mergan Amex arara kama arara lalo romo labi arara fudhanii isini wanta isin barbaadan keessa dubbatamu barbaaddu arara fudhataati wangeela wali tindeemaniin in fudhadhu shayii madin fudhadhu wallahi wangeela fudhattu wali nuraan sina naafisa anis abbaa ilmaaniiti wangeela fudhu lafa beek jaarsummaarra jirtanii araara kan jettani Abu Muaz deebiin akkasii yaada keessa kan namni galuu barbaada deebiis yaada keessaa sun daawwanna bakka dhaggeeffadhu
Yesuus kun nama moo waaqa mitiidha mata dureen keenya. Nama moo waaqaadha. Maaliif gaafuman seera uumamaa dhaquu sirraa iyyuuf kaare? Maa seera uumamaa dhaquufi? Seera uumamaa keessa Yesuus hin dubbanne kaa. Maaf sirraa iyyuuf kaaqo inni ati maaltu si dhibe nan dhaggeeffatu? Because Yesuus Kiristoos bara kakuu haarawaa dhufe waan kakuu moofaan lallabuu deemta kaa. Miti ati maaltu si dhibe nan dhaggeeffattu ati? Dhaqi boo bakka feete wangeelaa lallee beeyi. Minaa gabbaan. Ish daqiiqaa tokko naa laadha. Ayyee tokko 27 si bira amma. Wangeela hunda isaatti hin amanta. Seera uumamaa keessatti Addaamiif Yohaan gaafa isaanii abboommii cabsanii idimeen namaa murame Yesuus miti kan haadha isaa ajjeese seera uumamaatu isaan ajjeese. Waaqatu nama ajjeesatu hin taane seera uumamaa keessatti umuriin namaa daangaa gaafa godhate Waaqayyo ana ajjeesa jedha. No, hin dogoggorte. Seera uumamaa keessatti kakuu moofaa keessatti Waaqayyo anaatu ajjeesa jedha. Hin sobee. Hin sobee. Nataa saara miti abumuwaas nataa saara miti marratti deebii. Yeroo sobde siin qaba. Naamusan beektooti taraa waliin dhaggeeffattanii masgidaa. Wayyo TikTok irra maleessa waan akka Isa fi haafixatu isa haafixatu lafa ciiseetiin si dhaggeeffatu. Istoofiran laazim. Eessa dhatta abumuwaas mataa kan jabaatu si namni dhaggeeffachuu qabu kottu dhaggeeffatu. Ameeksi himi atamma himi. Kuno alillee na jira rakkoon hin jiru. Seera uumamaatu ajjeese malee Yesuustuu Maariyaamin ajjeesetu hin taane seera uumamaa Waaqayyo abbaan. Seera uumamaa san eenyu baase? Seera uumamaa san eenyu baase? Yesuustuu baase kan Waaqayyo abbaa. Yesuustuu ajjeese atamma laal seera tokko baastee seera san iyyoo nama ajjeeste eenyutu ajjeese jedhama? Ikkoo miti. Seera baafte Yesuus seera baasee mi seera uumamaa san Yesuustuu baase. Isin daqiiqaa ma tokkoof beektanii nama dhaggeeffattanii. Daqiiqaa shanuu sii kenni naa bar. Sii kenna bar. Hinaasofne bara abumuwaas wallaahi hinaasofne homaa waa takka. Bakka haasa ishee Haasa. haasa. So waaqa Yesuus innis nama jettan kuni uumama boqonnaa sadii irratti abboommi Addaamiif Yohaan cabsanii ilmaan namaa irratti wanti hin taane waan ta'eef Waaqayyo abbaan ilma isaa ergee biyya lafaatti ilmaan namoota hundumaa du'a lubbuu jalaa akka inni ba'uuf Yesuus akka inni dhalatuuf Isaayyaas keessatti raajee seera macaafa kakuu haaraa keessatti immoo dhufee raawwate malee namuma akka keef akka kootti dhalatee maqaa itti moggaafne miti. Seera jira miti Waaqayyo abbaan kanaan dura wanta inni dubbatetu kakuu haaraa keessatti dhufee raawwate karaa Maariyaam dhalate malee namuma akka koof akka kee kana abbaaf haadhi wal bukkee ga'anii walirraa godhatanii nuyi Yesuus Waaqa jennee itti amanna miti. Isa kanaan dura afaan raajotaatiin dubbatame isa dhufee ta'e kanatu Waaqa raajiin dubbatame raawwatame innis immoo akkuma raajame dhufee karaa durboo Maariyaamii raawwate. Isatti amanna malee nuyi namuma akka koof akka kee dhalate Yesuus jenna miti nuyi. Kanaaf Yesuus Waaqa. Okay, fixattee. Dhaga'u namni beekaa rafedhe raayyaa abbaa macaa. Beektu nu beektanii diddu waan ta'eef lallaba dheeraa. Daqiiqaa tokko walakkaa sooti daqiiqaa lama haasoo. Okay, ayyaan daqiiqaa sanuu sin gaba. Maashaallah. Waan jedhe Ames wangeelli si bira ni jira? Jira. Okay, keessa deebii 32 naa baasi. Maaliin godha akkuma sila jette Waaqayyo an ajjeesaadha nan fayyisas kan jedhudha sirriidha. Naa baasi. Ashi. Cubbuun nama ajjeesaa maal? Amma haasa'e keessattuu ilma namaa ilma isaa jedhee ilma godhee fiixee biraa deeme. Waaqa jedhee dubbare ilaala. Ilma isaa jedhee ilma godhee biraa deeme. Dubbima isaa ka haasa'e daqiiqaa kennineef keessattuu. Karaa maareetiin midhaan. Atoo maqaa mataan kan kee. Ilma isaati ilma isaati. Ilma isaati ergee nu fayyise ilma isaa kun immoo Waaqa miti yaa. Waaqa waaqotaati malee haa dhokku. Ilma isaa jedhaan jirtu ati ilma eenyuuti? Amma kun ilma koo yoo ta'e anaa miti inni ilma kooti. Yesuus ilma Waaqayyooti. 32 Moone callisiiti. Isin islaama deemu. Qoy isin anatti dhufe muune kabiraatti sitti arrasii dhumatti biyya lafaa irraa. Maal du'a murteessina giiftii ko du'a abu muwaasfaatu murteessa. Shaadaan qabsiisa.
Yesuus ikkoo jechuudha. Amma na kuteessa. Ani gara abbaa keessaniif gara abbaa kootti nan dhaqe. Yaa obboloota koo nuun jedha bari Yesuus nuun. Obboloota gaafa jedhu abbaa keenyatti isa dhalche. Aliinoo na kutee. Umina dhiisanii. Waaqayyo abbaan waan abbaa isaa ta'eef nuufis waan abbaa ta'eef gara yaa obboloota koo nuun jedha. Yesuus gooftaadhaan jettanii ree waldaa keessanii moonet. Yesuus gooftaadha garuu waaqa miti. Dhageesse? Waaqayyo abbaa innu abbaa beeka innu abbaa karaa nu barsiise Yesuus karaadha dhugaadha. Kana dhugaa. Waaqayyo ani abbaa keessa abbaan ana keessa yoo jedhu moo abbaan karaa isaa hojjeta. Hojiidhaan tokko miti malee waaqayyummaadhaan tokko miti. Hojiidhaan tokko Yesuusii fi waaqayyo wanti tokko isaan godhu hojiidhaan. Yesuus hidhata hojii waaqayyooti. Karaa isaa nama fayyisa. Karaa isaa araara namaaf laata. Yesuus Kiristoos abbaatti nu geessa. Ishi monet kottu monet abumuas rabbii jedhi ati nama dhugaati daandii dhugaa argachuu dadhabduyyuu akkuma Mahammadii nama karaa dhugaa barbaadaa jiru rabba akka Mahammadii si godhu karaa dhugaa argatu maali waa monet kuni monet Wayye. Erga waaqan taane erga gooftaan taane akkamitti araara gochuu danda'an? Araara gochuu kan danda'u rabbi malee jira abumuas. Rabbi malee jiru garuu Yesuus araara gochuu kan danda'u fedha waaqayyootiin. Fedha waaqayyoo waan raawwateef waaqayyo aangoo kenneef. Qoy abumuas araara rabbi malee namni gochuu hin danda'a? Ilmi namaa si hin danda'a. Araara moo? Wangeeluma irraa seekannu. Seekannu. Cubbuu ati gooteef araara sii godhaa namni. Cubbuu kiyyaaf waaqayyoon naa godha. Cubbuu ati na balleessiteef cubbuu maatii balleessiteef anumaa si dhiisuu danda'a. Abumoo anaafati yoo wal lolle ati naa dhiisuu dandeessaan si dhiisuu danda'a. Ilmi namaas cubbuu dhiisuu danda'u qaba waaqayyoon cubbuu dhiisuu danda'u hin qabu. Abumuaz wallahi utun si ilaalu sobaa jirta. Abumuaz ati nama dhugaadhi sitti maal jira dhaggeeffatu. Araa cubbuudhaaf araara nama gochuu hin danda'a ilmi namaa. Maatiyos boqonnaa afur. Ameek sanuu siin deebisa waa'ee araara san dhugaa dubbachuuf ani wangeela nan beeka shi. Ta'annoo barachuu yoo baadhee wangeela nan beeka. Araara akkamitti godha beektaa? Moonet maa sobdaati. Afaan qabaddu taa'ee callisi. Maa sobdan jedhi wangeelan dubbisaani wangeelan dubbachaa jira isa dhugaa waaqayyo waaqa jiraataa wangeelan dubbachaa jiran. Dhaggeeffadhu ani. Ushin jedhi nama ni fayyatiin mana namaa keessa jirta malee mana keessa nan kabaja nama amantii keessan qabu kabaja waliin dubbadha. Ushin jedhi nama kanaash. Waliin inshallah jedhan. Jaara nama akka lubbuu dubbadhu ansi kenna bakka koo haasa'eeti. Carraa koon si kenna malee mana namaatti aangoo si kennu garuu. Monet si jirti mana Amex. Monet. Wayye. Ati Muslima bakka buutete moo Kiristaana bakka buutete moo Ortodoksii bakka buutete moo Yihuudaa bakka buutete moo eenyu bakka buutee gaafachaa jirtam? Kiristaana. Ani nama dhaabbata tokkoyyuu bakka hin bu'u wangeela. Waayika amma fakkeenya obbomaatu Muslima bakka bu'ee amantaan Kiristaanaa sirrii miti jedhee haasaa jira. Ati Yihuudaa yoo bakka buute Yihuudaan bakka bu'e, waaqeffataa yoo bakka buute waaqeffataan bakka bu'e, peentee yoo bakka buute peenteen bakka bu'e, ortodoksii bakka buute tokko kan bakka buute dubbadhu deebii argatta. Dhaabbata amantoota baay'ee lakkaa jirta. Ani wangeelan dubbachaa jira. Wangeela abbaa jaatan amanaa. Mormaa jirta wangeela mormaa jirta. Moonetii maal taate qashti keechaan si dubbisuu danda'a bilbila wal argine wal haasa'u wajjin haasa'uu dandeenye ka waan biraatiyyuu amma sarratti karaa sonu garuu waa'ee wangeelati. Ati bakka buutee mormaa jirta. Waan biraa maal dubbachaa jirta. Wangeela singachaa jira. Rabbi matsaafni keenya lamaan ajaju malee silaasif fuudhayi. Ani abbaa manaan qaba habibii dhirsa barbaadan dhufne. Bultiin diigin dura tasfaa'e tokkittuma. Tokko bakka bu'ii kan maal taatee booda yookanii. Maalin jedhee amma fakkeenya gaafisi gaafadha tasfaa'e gaafisi gaafadhu. Na gaafadhu bee. Yesuus Kiristoos gaafa gara abbaa keessanii fi gara abbaa kooti nan dhaqa gaafa jedhu maal jechuusaati. Amma gaafisanii na gaafadha. Atamma amantaan kee maali amma siifan deebisa. Amma amantaan kee maali amantaa kee natti midura. Kiristaana siin jedhe bee wangeelatti amana siin jedheera. Ani immoo gaafii Kiristaana kana agarre kaan. Kiristaana Yesuus immoo kun agarre. Gaafii koona. Amantaa kee yoon beekini gaafii amantaa kee
Naasof Amma dhaggeeffadhu. wangeela mormine ani Kiristoosin hin mormine ani Kiristoosin nan jaalladha. Aangoo Waaqayyo isaaf kenne nan jiraadha. Akkuma warra Israa'el maa taataa isaan illee bara Yesuus Kiristoos Wanta inni maxxanatti of Yesuus hin Kiristoos jedhin kaadani. jedhunan. Yuudadhaan beeteen hambira deemet. Nama lama qofa. Ani hin ganne Yesuusin hin ganne maal taate ati Waaqayyo abbaan Yesuusin gara biyya lafaatti akka erge nana mana Yesuus gooftaa akka ta'e nana mana Yesuus karaa akka ta'e dhugaa akka ta'e jireenya akka ta'e nana mana garuu Yesuus akka waaqa ta'etti nama nuudha. Amantii Yuudaa akka jiru hin beektaa? Nan beeka. Okay, gosh. Yuudaan ma eenyu faadha meessa jiraatan isaan baay'inaan? Yuudaan biyyuma isaanii jiraatan. Iyyan amma warra amantii Yuudaa sanii hordofan akka jiran beektamii? Atamma peentee jechuudha fi peenteen amma Yesuus akkuma tokkollee haa ta'an hin mormanii ortodoksiin Yesuus hin mormuu jecha Yesuus hin mormuu wanyitu mormaa warra Yuudota amma kanoo Israa'el keessatti maal jedhanii nama tokkoo fi Yesuus wal bira qabanii namni kun Yesuus caalaa Yuudonni hin jiran miti ere ofii Yesuus akkuma deebi'anii immoo kaadani Yuudaadhaa jechuudha amma fakkeenya mataa amantii dha rakkoon qabu bara Yuudaa illee rakkoon qabu bara irraa deebitee boru amantaa siitoo filachuu dandeessa waan ta'eef atam akkasitti of ibsilaa moonetii rakkoon qabu waan ta'eef amantii akkasitti ifa godhadhu. Moonet intala Yuudaa. Aye, amma enu sabontu shahada qabu. La ani Yuudas miti ani Oromoodha. Ani Oromoodha. Tasfaye Akkasitti ifa godhadhu. tasfaye atamanti rakkaa jirta. Mucatti maaltu buusa? Alex Amex kana deebina qoy Amex kanatti. Ani Oromoodha. Yaa Oromo. Amex. Laak. Wayye Abu Muaz bareedaa nama. Esokki abbaan fedhe waan fedhetti amanu Gaaffii gaafadde maaf waluma barsiisuudha waluma falmii eeqa bareedduu malee waliin rakkisnu. Arrabsoon hin jirtu haa takkaaf shiru. Abbaan fedhe waan fedhe. Jecha kalee neetiniyaa hundee takka fidee baramma tasfaye. Namicha kana ture caala jedhee beete Yesuus irra. Dhiigalee amma ishiin amma Yuudaa bakka buutee mormite kan taqabbala. Bakka ati fiddee beekan dubbii kulli bakka ati fiddee si beeka tasfaye. Isiin wangeelatti amanti ati wangeelatti hin amantu. Ishiin hin amantu wangeelatti ilaalla. Ayimadii kiyya akkasii bari kaa'e. Situn amanne situn amanne. Hin amanti bar. Hin amanti jenne bar. Ati wangeelatti amanaa. Hin amanti jenne. Baarreen amanti bar garuu. Ishii qoyka mul'ata Amantiin ishii Yuudaadha bara mana jechuudha. Tokkorraa gisee waan sitti dubbatu sanii mul'ata eenyurraa fuudhete waan sitti dubbate Yesuus. Moonee tolii gallee bara maniifsi bar qallaalee waliin gallee bar sirrii jirtaati garuu amantiin kee peettes miti. Gaafa dinaa deebisaan jirtu. Ate wal wajjin keessaa si jana jetteen bar keessaa si jana jetteen. Inni dhimma biraatiif ka waa'ee barumsaatiif miti bar inni yaachuun yoo amantii ishii beeke yoo inni saayisii biraatiif. Na taate. Ameen jedhe moonet ameen jedhe ijuma guduunfadhu. Koomenti isaa laala. Yahudaadhaan jira bar isin Yahudaadha jechuuf deema bar. Asii amma ka wangeelatti aman. Amantii Yuudaan jiru moo? Amantii Yuudaan jiru moo? Inni jira isin Yahudaa miti. Maarree kan akka mooneetu kana Wangeela 66 amana sin jedhaa jirti. Wangeela 66 amana sin jedhaa jirti. Achi keessaa si gaafachuu jirti deebisi. Jarri lee bar wangeela qabu bar keessaa falmii kaasu malee bar ila. Hin amanu jedhe akkuma ishii kana kiloo keessaa kun sirrii miti kun akkana goraadhu bar jarri. Waan jee nageenya kaleessa namichi. Ani wangeela keessaa jechuudha. Waan sirrii hin taane jedhee fudhatu jiru hundi sirriidha wangeelli. Al tokko moonet Abu Muaz. Abeet. Gaaffiinsi gaafadha. Immoo moonitu masirraa jibbe waansa. Jinniin keessa moonetti ma jibbeessa jinniin isaa. Maarree tsoomii hiittanii hochumaan hiiktanii jinnii isin nutti gadhiiftanii maal ta'a ji'uma 12 yoo nu hiitanii jinnii sana. Waaqayyo dubbise gaa. Moonet kun Abu Muaz. Ayya. Akka seen amma dubbachaa jirtutti kiristaana moo musliimatte yaaddatise. No akka kiyyatti ani gama islaamaatti as kalooytee jirti. Gama musliimaatti achas fuula deeffatteerti. Wangeelatti amantii gara kiristaan namni wangeelatti amanu shahaadaa qabachuun isaan dhibtu. Amma hin qabatti isin nan beeka gaafa. Ameeks namni wangeela mormaadha ammoo ati amantiin ishii maal kan jettu namni wangeela mormaalidha ati immoo maal gaafatta. So maalee daree Abu Muaz maalee maaliif quba tokko achoon hin qabsiiftu. Guyyaa waaqayyoon fadhe malee hin taatu ka. Ani wangeela mormine wanti naa beekuu qabda namni kun hundi dhaggeeffataan wangeela mormine sirba. Isin amma isin sadeen kun. Ameeksis. Muumana nunis. Eeshi wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko dhaqii dubbisime. Kiristaanaan Sagalichi waan hundumaa dura jiraadha.
Sagalichi Qoy qoy. qaban hundumaa dura Ani ture. kiristaana Sagalichi waaqayyo miti. bira ture. Sagalichi Wangeelaan itti mormotte miti. waaqayyo kan bira Bakka ture. Abu Muaz Eshi. ba'aalla al tokko zimminaayid. Ay, eshi. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko dhaqi dubbisi achumaan hiika sanatti migiifti. Dafiti. Tole wangeela Yohaannis yeroo baay'ee deddeebi'ee dubbiseera garuu siifan dubbisa fedha. Dubbisi. Beekan jedhinatti namni beeku macaafni an beeka ofiin hin jedhinaayidha. Maal beekta? No beekan jenne dubbisee beekan Bakka sana jedhame. beekaa jette dubbise. Maalinni nama jallistan isin qooyanan jedha. Tuffatinaan dhaggeeffadha. Intala durbaa hin tuffatinaan Akka kabajaa. dhaggeeffadha gadi hin qabina sammuun isii waaqa Dhaggeeffadha. keessa. Hin tuffatinaan dhaggeeffadha. Maal akkamitti gadi qabna? Mirgi dubartootaa nu biratti baay'ee kabajamaadha. Isin biratti gadi qabama malee. Wallahi nu biratti gadi hin qabu nu biratti Akkas mataa jedha. gubbaa jirti. Barsiisii. Dhaggeeffadhaa akka. Eeshi. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedha. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofiisaa Waaqayyo ture. Inni kuni jalqabuma jalqabee Waaqayyo bira ture. Hundinuu isumaan ta'e waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyichis ifa namootaa ture. Ifichi dukkana keessatti in ibsa. Dukkanichi immoo isa bira gahuu hin danda'u. Sagalichi eenyuun bira ture? Waaqayyo bira ture. Ofuma isaatii immoo maal ture? Sagalichi jalqabuma jalqabee Wangeelli Yohaannis akka afaan Oromootitti fakkeenya sagalee kan jedhu qaal jedha afaan Amaariffaatiin. Sagalichi eenyudha? Dhiisa afaan Amaariffaa dhiisi maalluu godhanu. Sagalichi eenyudha? Sagalichi Yesuusi. Ishi kan isa malee ta'e akkamitti inni ergamee dhufee waan abbaan jedhe duwween godha hoo jette akkamitti waan hundumaa dura akkamitti ture? Akkamitti immoo waan hundumaa gochuu danda'a? Waan hundumaa dura kan ture akkamitti akka ture kan jedhuu fi yaadan qabamee ture. Macaafa raajotaa keessatti kakuu moofaa keessatti Yesuus Kiristoos yaadan akka qabamee Isaayyaas keessatti hin dubbata. Yaadan qabamee ture. Bonet ameeksal tokko. Maleessa sagalichi dur hin turre Yesuus dur hin jiru jechuudha. Waaqayyo abbaan sagalee hundumaa. Yesuus Kiristoos yaada Waaqayyooti. Yaada Waaqayyoo keessa ture qabu. Yesuus amma walumaa gala dur hin jiru yaada Waaqayyoo raawwachuuf hin dhumne reefuma kakuu haaraa keessatti dhalataa Yesuus. Lakki akkas miti Yesuus Abrahaam durayyuu nan jira. Abrahaam durayyuu nan jira. Eeshi. Kakuu haaraa keessatti dhufee dhalate odoo hin taane akka dhalatu kakuu moofaa keessatti dubbatameera. Ilmi dhalate macaafa Isaayyaas raajicha keessatti. Kan inni dhalate yoo kakuu haaraa keessatti akkamitti Abiraamiin dura ture? Waaqayyoon bira ture ka. Sagalichi Waaqayyoon bira ture jedhame. Wangeelli Yohaannis. Milkiyaa sadii tokko dubbisee beektaa monet. Fooloo godhaame amma isin fooloo barbaacha dhufte ta'ee waan sanaan gallee nama. No negative fidisa. Isa abdii dhaabadhu bira. Ngoona godha. Fooloo galchaa jiru mijattii fooloo barbaadan jenne kitaabuma wangeela himu jirti. Abumas. Eeshi waan isin jettetti hin amantu Yesuus Abiraamiin dura Milkiyaa sadii tokko dubbisaa mee raajii milkiyaa sadii tokko mee nu dubbisaal tokko. Dubbisi atuyyuu dubbisi walii dabarsaa isin ameeksi isaa dabarsiifta. Isaanumta dubbisan raajii milkiyaa sadii tokko. Qoy nama narraa fuudhuun barbaadamma. Abdulakiim kun fuudhee gaggeessuu hin danda'a. Hin dhiisaaf isaaf hin dhiisa. Abdulakiim shabakaan qabu. Monet dhaggeeffadhati immoo. Abdulakiim hin qabu. Ibnu. Isa. Fuudhuu dandeessan yookaan cufuu qaba. Gosa torbaa fi maadhaa saddeeti moo. Rakkoo qabu ustaazii cufinaatiin illee baay'ee jira waan ta'eef. Okay, lallabaa isin tolee ani ciisee haa isin guddisa waan. Of modeetara ni qabdanii miti? Hin qabaani. Modeetara hin qabu. Ahmadis hin jira hin qabu. Saayyaan hin jiru saayyaa hojii jirtaati. Sayyaan hin jira. Rafuun oolin illee sayyaa jirta? Saayyaa hin ba'a. Ati ni hin jira garuu kiyyaa socho'uullee dandeenya. Musaafirummaa irra waan jiruuf yookaan irraa fuudhaa kennaa fi yoo bakki guutuu ta'e Ibnul Islaamii kenna. Waan itti kan Ibnu Salaamitti qoy. Ahmadis hin jirani. Okay, bismillah. Ammaan jirutti nan kaddamaa. Zaara kan qadeebitan. Ayyee. Eenyu Ahmadis ni qabaa eenyu kan biraa ijoollee. Bakka inni egaa naga danda'een. Ibnul Islaamiin haalattanii? Boqaddaa. Qoy dhaabbadhu. Nama tokko hodheetiin nama biraa tokko irraa hin fuudhaa isinii miti. Gaafuma isaan dhufan malee hin taane. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah, bismillah. Nizaamuun faa jiru, aliin faa jiru, maashaallah. Warri taabiiti jabeessa. Leencoon tokko isa qote leencoon. Jamiilaa tamaamtuun isin argine. Alii sultaan illee hin jira. Saazalii illee hin jira. Jamiilaa tamaam. Jamiilaa tamaam. Naani. Zirummaa. Okay, qoya. Alii isin jalaa buufatta seenaa Saazalii. Nam seenuu feete yoo jiraatte. Okay, ibnu. Okay. Leengaddan rabbashamnee cufaa jedhan. Leengaddan nu rabbashee cufaa jedhan hin beekamu. Rabbashan waan ayyee ibnu islaam isin kanne lallabaa tole. Ayyee ustaas rakkoon qabu inshaallah. Anu ye jiddu tirii naa kutee waan jedhame. Malii galcha ayyee. Assalaamu alaikum. Boqonnaa gaarii siifa ta'u qabu mu'aazee. Dhugaa qoonqana dhukkuba. Ayyee mooneetiin fi ameeksiin waliin fixadhaame ameeksii siin macaafa irraa si gaafachaa jirti. Macaafatti amantii isiin waan macaafa irra jiru nan fudhadhaa jette macaafa 66 akkasitti deebisiif waan isin si gaafatte si galee. Ana miti amma abdiin hin ba'e. Abdiin waa kennee ture. Ani dhiifama naa godhe malee moonetii wajjiniin hin haasa'an. Maaliif moonetii wajjiniin hin haasa'u? Tokkoffaa moonetiin musliimas kiristaanas bakka hin buutu Abu Muwaazii wajjiniinis walii gallee kaanem dhaggeeffataa jirtatis. Musliimas akka isheen bakka hin buune raawwattee Yesuus ergamaadha namadha homaa gochuu hin danda'u jettee shaadaan qabanne yookiin immoo Yesuus gooftaadha waan hundumaa gochuu danda'a. Yohaannis boqonnaa 1:1 irratti isa barraa'e sana isa waan hundumaa dura turedha. Isa dhufee yaadaan qabamee kakuu haaraa keessatti immoo karaa durbee Maariyaamii dhalatee cubbuu ilmaan namaa hundumaarraa immoo fuudheedha jettee itti hin amanne. So amma maal taate mooneet kuni gidduu jirti jechuudha. Kiristaanaan hin falmaa jiramoo? Musliimaan hin falmaa jiramoo? Maal jedhee wajjiniin haasa'a moonetii wajjiniin? Moonetiin tuffachuu ati amma kiristaanni macaafatti ni amana jetta moo namni jetta macaafatti? Akka ajaa'ibaatti ni amana malee. Ati kiristiyaanaami? Eeno. Ayyee Yesuus Kiristoos ergamaadha ka jedhe macaafamu moonetiidha. Yesuus Kiristoos ergamaadha kan jedhe. Ergamaan kun macaafumatu jedha abbaan ilma isaa erge jedha malee ergama utuu hin taane hin erge ilma isaa erge. Macaafatu ergamaadha jedha Yesuusin. Macaafatu Yesuus ergamaadha jedha. Hayyee isin macaafatti amanteeti Yesuus ergamaadha jette. Kanaafuu ni dogongorteere. Fidi ragaa ergamaadha kan jedhu fidi. Hayyee Ibroota boqonnaa 3:1 baasi. Macaafa qabdaami? Akka ajaa'ibaatti. Maqaa boqonnaa 3:1 baasi. Meeqatte? Ayyee. Ibroota boqonnaa 3:1 maal jedha? Dubbisisti. Moosi asaan viidiyoo. Viidiyoo si baasu. Qoy. Qoy Steve viidiyoo si baasa viidiyoo. Boqonnaa 3:1 miti? Boqonnaa 3:1.
Kanaafis yaa obboloota Waaqayyoof qulqullooftanii waamicha isa Waaqa irra keessaa hirmaattanii Yesuusin ergamaa fi hangafa lubootaa isa amantii keenya beeksifnu yaadadhaa. Yesuusin maali jedhee? Ergama hedha malee ergamaa hin jedhu kun. Aboon sobiin maal taate kunoo afaan Oromootiin isa? Ergama jedha kun. Ergamaa jedha boo maal taate kunoo allama. La ilaha illallah. Yesuusin ergamaa fi hangafa lubootaa. Ergamaa utuu hin taane ergama jedha kun ati irra deebii dubbisi. Yaa jabaa kun ergama jedha moo ergamaa jedha? Ergama jedha moo ergamaa jedha kun? Yaa salaam. Yesuusin hin mul'ataa viidiyoon kee yaa jamaa? Si jammar ergamaa gaafa jedhu Waaqayyo abbaan ilma isaa gara biyya lafaatti erge nuuf erge jechuu barbaadeetu baay'isawee hima jecha kana keessatti nuuf erge Waaqayyo abbaa yaada. Kun garuu ergamaa jedhame? Kun ergamaa jedhame? No. Thank you. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ergamaadha jettee ittiin amantaati. Waaqa abbaa biraa ilma isaa nuuf erge jechuun maal jechuudha silammoo? Kanaafuu ergamaadhaa mira Yesuus? Waaqa abbaa biraa ilma isaa nu erge. Ergamaadhaa mira Yesuusin siin jedhe kanaafuu ergamaadha. Kanaafuu mooneetiin waan sobdellee hin qabdu macaafatti amante. Situ macaafa mormaa jira malee. Yesuus ergamaadha gaafa jettu macaafatti amante mooneetiin. Takka kana qabi. Lammaffaa irratti Yesuus ofii isaatiin waa gochuu hin danda'u yookaan humna isaatiin waa gochuu hin danda'u macaafa jedhamoo mooneetii jedha lammaffaa. Ibnu isuma iseen deebiftee yaadaan isa Isaayyaas keessatti raajame Yohaannis boqonnaan tokko lakkoofsi tokko kun sagalechi Waaqa bira ture ofuma isaatiiyyuu Waaqa ture waan hundumaa dura kan ture isa malee kan ta'e tokkoyyuu hin jiru jedha. Inni kun Yesuusi. Yesuus kun immoo cubbuu ilmaan namootaarraa fuuchuu fi gara biyya lafaatti foon uffatee isuma walumaan laalla. Yohaannis tokko tokko yoo barbaadde walumaan dhannaa nuuf hiikta si galee. Yohaannis tokko tokko dhaquu barbaannaani Yohaannis tokko tokko qabxii takka irraa kaastee naa hiikta hunda isaayyuu. Si galaami amma kana naa ibsii ka'e. Yesuus ergamaadha ka jedhu macaafa keeti. Macaafatti amanteetti mooneeti Yesuus ergamaadha jette macaafatti amantee. Ayyee Yesuus humna isaatiin yookaan ofii isaatiin waa takka gochuu hin danda'u jette mooneetiin. Kana macaafat jedhe moo mooneetti jedhe akka Yesuus waa gochuu hin dandeenye. Maaltu ta'e? Abdii faana haasa'e meel tokko shiwaan sirreeffadhee dhufa. Abdii faana haasa'e. Abdii jirta miti? Nu baqatee deeme immoo kan jennu. Abdii miutii irraa kaafadhan tokko. Karaarra buufannee kaanee deemuu qabdu turte garuu. Abdii. Abdii osoo dhiistee walumaan turree gaariidha si galee kana bakka hin geenye. Haasaati daqiiqaa lama duwwee. Dhugaadha hojiidhaaf hin baara malee waan biraan miti. Daqiiqaa lama duwwee. Abdii yoo jiraatte bannaate wafaana haasa'i. Daqiiqaa lama si kenneera daqiiqaa lama biran dabarsin. Daqiiqaa lamatti deemu. Eshi Ibnu. Ayyee Abdii akkam nagaa keeti? Akkamatu jirta? Fayyaadhame. Nagaa isaa galatu. Iddoo ta'e wayinaa dubbiftadhe yaadee ture. Siin dubbisa rakkoo tokko qabu bakka barbaadde siin dubbisa. Eshi maanno milkiyaasii sadii tokko raajii milkiyaas sadii tokko dhaqee mee baasi. Ayyee qo'eeti. Ati mooneetiin kiristaana moo kiristaanaa miti jechaa turte amma? Mooneeti kiristaana natti fakkaattu akka yaadutti. Namni Yesuus ergamaadhaa jedhu kiristaana moo kiristaanaa miti? Amma san si gaafadhe naa dubbisi ati. Rakkoon qabu siin dubbisa waan irra jirru kana bakka hin geenye. Ergamaa utuu hin taane Waaqayyo abbaatu ergate ilma isaati ilma Waaqayyootiin. Kanaafuu abbaan isaa ergatu abbaan barbaade ergatu kanaafuu Yesuus ergamaa moo ergamaa miti? Lakki ilma Waaqayyooti malee ergamaa miti inni. Ayyee macaafni ergamaadha ka jedhu kun ni sobee? Ergamaa isati jettu kan osoo hin taane isa Waaqayyo ilma isaa ergateen ergamaa jedhenne. An ergamaa isa kamiin jedhaara ishee?
Ati ergamoota warra akka Gabreelii faati jedha artamtiire. Jedhee an akkas jedhee. Okay, isa ilma isaa taanaan abbaan ergateera sirriidha. Garuu akka Gabreelii faa akka Mikaa'elii faati jettee namantu taanaan yaa'u. Maa ergamoonni jara kaani ilmaan Waaqayyoo miti ergamoonni jara kaan. Ta'uyyuu Waaqayyo Yesuus bichaa miti kan inni ilma koo jedhe ergamoota jara kaaniin illee ilma koo jedheera. Sigalee Yaaqoobiin illee ilma koo jedheera Israa'eliidhaan ilma koo isa hangafaa jedheen. Addaamillee ilma Waaqayyooti. Addaam abbaan keenya inni jalqabaallee jechuudha. Sigalee Solomooniin ilma koo jedhee jira. Inumaayyuu Waaqayyoo namoonni gaarii hojjetan hundinuu ilma kooti jedhe. Ilmaan koo jedhamanii waamamu jedhe. Namoonni gaarii hojjetan hundinuu ilmaan Waaqayyoo jedhamanii waamamu. Akka macaafaatti yoo deemne jechuudha. Sigalee ilma isaa ta'uu waan barbaade isaa ta'uu Yesuus ergamaadha moo ergamaa miti? Ergamaa Waaqayyo abbaan ergateera. Thank you. Kanaafuu Waaqayyoon abbaan waan ergateef Yesuus ergamaadhaami? Ergamaa isatti jettu ta'uu baatus yaa'u Waaqayyo abbaan inni ergateera. Waan biraat ergee siin jedhaan jirru mikoo nuti waan biraat ergee kanatti ergee siin jedhaan jirru. Ergamaa moo ergamaa miti akka macaafni jedhutti Yesuus? Waaqayyo abbaan ergateeraan siin jechaa jira garuu ergamaa miti. Abbaan barbaade yoo ergatu laalabdi inni rakkoon qabu nu rakkisu. Waaqayyo abbaa miti jedhaan jirru. Sigalee ergamaa moo ergamaa miti akka macaafni jedhutti Yesuus? Maal mee shanna deechisiisaa hartaam shan moo jaana jedhee ibsitti mee? Hin jenne ammallee akka macaafni jedhu. Isati jechi ajee barbaaddu sanaan jedhu ta'e fayyuma yeroo gubuu taa'adhiis bira darbe. Isan barbaaduu miti akka macaafni jedhe kanatti jedhu Yesuus ergamaadha jedhe akka macaafni jedhetti macaafatti ni amanta yoo taate. Hin jedhu hin jedhu. Kanaafuu macaafatti sitti namanne malee mooneetiin macaafatti ni amanti jechuudha. Kan macaafatti namanne sii fi fakkaattu takeetti sii galee. Mooneetiin meel tokko mooneetii Yesuus ergamaadha jettee amanti. Yesuus ergamaadha immoo ka jedhu macaafa keeti. Sii galee kanaafuu isiin macaafatti amanta. Ati immoo ergamaa miti jedhaarta. Macaafatti namantu jechuudha. Macaafni Yesuus Waaqayyoon akka ta'e sunitti maa jira kaa? Yesuus kamtu? Yesuus numti sagaleen ture sun sagalichi immoo Waaqayyo ture jedhee dubbataa jira. Eenyutu akkas jedhee kana? Macaafa. Ayyee Yohaannis tokko tokko dhaquu barbaadde tanaaf hiikta dandeessee ishee. Maal sagalichi maayidha beektama tureen isaa Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaadha. Achi deebi'ee. Mata duree warra afaan Oromoo bichaatti kaa'e malee mata duree afaan biraan qabu si jedhee warra afaan Oromootti macaafa tiraansileetii godhan bichaadha kan irra kaa'e. Sama duree dhiisitii Yohaannis tokko tokko naa hiikuun barbaaddaati. Maafin siinii kuree sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichi Waaqayyo ture sagalichi jedhamtire. Galatoomii amma ganaa hiikta sirriitti. Sagalichi waan hundumaa dura ture jedhe. Jecha kana eenyu jedhe? Yesuustu jedhe moo Yohaannistu jedhe? Yohaannis. Yohaannis jecha kana eessaa fuudhee jedhe? Eenyurraa baratee jedhe? Eenyurraa baratee? Maali afuura moo ofumarraa fuudhee jedhe? Ofumarraa fuudhee jedhe moo Yohaannis nama irraa dhagee wahii nama irraa baratee akkas jedhee qaba? Geggeessaa afuura qulqulluutiin barreeffame macaafni qulqulluu namni ofirraa fuudhee barreessan jiru macaafa qulqulluu. Ishi eenyurraa barate? Sagalichi waa hundumaa dura ture kana eenyurraa dhagee barreesse? Afuura qulqulluu. Afuura qulqulluu takkas jedhe? Yaa. Ayyee ishi. Afuurri qulqulluun bakka itti Yesuus sagalee ture sagalichi immoo waa hundumaa dura ture itti jedhe naa kennime. Maal isuma inni mamma sitti maa jiru moomaan? Isa kana Yohaannistu jedhe kaa Yohaannis eessarraa fuudhee jedheen siin jedhaadha. Afuura qulqulluu irraa fuudhee siin jechaadha. Afuura qulqulluu bakka afuurri qulqulluun itti jennaan irraa fuudhe naa kennime. Bakka afuurri qulqulluu waan kana itti barsiisee jennaan Yohaannis irraa fuudhee jedhe wayii naa kenne. Macaafni qulqulluun geggeessaa afuura qulqulluutiin barreeffame hundumti isaayyuu.
akka fedhettu abarreeffamu macaafa qulqulluu ka barreesse Yohaannis faadhaami jecha jara barreessan haasawa jara barreessan yaada kootiin jedhee ofii isaatii dubbata Roomaa keessatti numaayyuu Phaawulosiin yaada jaraa fuudhanii barreessan si galee ati immoo lakki Yohaannis yaada isaa osoo hin taane hafuura qulqulluu irraa fuudhee barsiisee jette mi hafuurri qulqulluun eessa dubbannaan eessa barsiifnaan hafuura qulqulluu irraa fuudhee barsiise. Hafuurri qulqulluun eessatti barsiise jecha kana jecha Yohaannis tokko kana hafuurri qulqulluun eessa barsiise. Achuma Yohaannis tokko irratti barsiise. Yohaannis tokko irratti Yohaannistu jechaa jira mikkoo kana. Yohaannis miti maali Yohaannisumti mataan isaa gaggeessaa. Qulqulluu irraa fuudhee ka jedhu ragaa naa kennu yookaan bakka hafuurri qulqulluu waan kanatti barsiise naa kennu. Macaafni qulqulluun gaggeessaa hafuura qulqulluutiin barreeffame kan jedhu macaafa keessa jira. Gaggeessaa fi jarri jechuun garaagara si galee. Ishi inumaayyuu macaafni qulqulluun gaggeessaa hafuura qulqulluutiin barreeffame ka jedhe eenyuun ishi. Macaafni qulqulluun yookaan caaffanni qulqullaan gaggeessaa hafuura qulqulluutiin barreeffame ka jedhe eenyuun ka jecha kana dubbate eenyuun. Phaawulos Efesoon keessatti. Phaawulos namni takkaa Yesuus hin argee hin beekne namni takkaa Yesuus hin dhagahee hin beekne kuni gaggeessaa hafuura qulqulluutiin barreeffamuu eessatti arganne. Inni hafuura qulqulluutu iyyuutti mee. Eessatti argee hafuura qulqulluutiin macaafni caaffanni qulqullaan barreeffamu fakkeenyaaf kakuun moofaan isa dura. Si galee. Isa immoo wangeelli afran kun isa dursuu danda'u. Wangeelli afran kun warreen isa dura barreeffaman kuni gaggeessaa hafuura qulqulluutiin barreeffamuu eessatti arge eenyurraa dhagaye. Caaffanni qulqullaan akka hafuura qulqulluutiin barraa'u Yesuustu hime moo Waaqayyootu hime moo eenyutu hime jennaan argenni. Amma wayi tokko si gaafadha. Ammati ibnu. Amma ati gaafa waa'ee Yesuus ergamaadha isa jedhummaa Ibroota keessaa fuutee fidde. Ibroota keessatti kan dubbate Yesuusii yookaan immoo jechatti afaan Yesuus irraan jedhamne. Mee akka gootu ummati erganii inni sii fidu Yohaannisiidha Phaawulosiidha jetta ta'ee mee Yesuus afaan isaatiin ani ergamaadha kan jedhee naa baasi kulmee macaafa qulqulluu keessaa. Inaamantu erga ta'e Ibroota keessaa fidda. Ibroota keessaa fiddee isa fakkee ergamaa fi hangafa lubootaa jedha sirriidha. Ibroota amma fidde keessaa. Ishi immoo macaafa qulqulluu hunduma isaan gaggeessaa hafuura qulqulluutiin barreeffame jedheen fudhadha. Ati garuu iddoo tokkotti lakkii Yesuustu hin jenne asitti immoo lakkiisa kana immoo itti gaafa namni sii fidu. Ani abbaa biraan ergamee dhufe kan jedhu jira macaafa keessa. Yes. Siin fidaan akka ajaa'ibaatti sii fida akka Yesuus Kiristoos ergamaa ta'e. Galee kaayina afaan isaatiin dubbateen sii fida. Kaayina afaan isaatiin dubbateen sii fida. Fidi. Ayyesh. Videoon sii baasaa qabu. Dubbisi kana. Mee kana mul'atu eessaan dubbisaa macaafni na biraara. Yohaannis 5:30 dubbisi. Yohaannis 5:30 ishee. Eshi. Ani ergamaadha jedha asitti. Ayyee dubbisi callisiti dubbisi. Macaafni si bira jira mee dubbisi. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u.
abbaa koorraa akkan dhagayetti nan faradaa. Firri ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa hin bu'uun barbaadu. Yaada sana ergee duukaan bu'a malee. Ofii kootii dhugaa nan baayoon ta'e dhugaa ba'uun koo hin fudhatamu garuu anaaf kan dhugaa ba'u kan biraa tokko jira. Dhugaa inni anaaf ba'us amanamaa akka ta'e ani beekaa jedha. Yaada eenyu duukaan bu'aa jedhe? Yaada Waaqayyooti kaa. Isa ana ergee duukaan bu'aa jedheemi? Eje. Thank you. Akka ergame amanaan jiru moo amanaan jiru Yesus? Amanaa jira moo amanaan jiru? Itti meemanis maal sila si haadeera Waaqayyo abbaatu ergate jedhee si erga sanaan sitti lallabaa ramdi. Yaada isana ergee duukaan bu'aa jedhe. Kanaafuu Yesus akka ergamaa ta'e amane moo namanni bakka kanatti ofiisaati? Waaqayyo abbaan ergate. Lammaffaa irratti Yohaannis 20:21 yoo dubbiste Yesus ammas itti deebi'ee nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe. Itti fufees abbaan akkuma ana erge abbaatu isa erge. Ani immoo isin nan erga jedhee isaanitti dubbata Yesus Kiristoos bartoota isaatti jechuudha. Sirriidha. Abbaan ergateera sirriidha. Akka ergamee dhufee Yesus umata manaa jira sii galee? Sirriidha. Inni lammaffaan immoo eenyuufuu akka ergame Yesuustu dubbataa jira. Maatiyus 15:34 irratti eenyuuf akka ergame Yesuus lafa kaa'e. Eenyuuf akka ergame. Eenyuuf akka ergame, eenyuuf akka Waaqayyo isa erge Yesuus lafa kaa'e. Kunoo asirra dubbise. Inni immoo Yesuus deebisee ani warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne jedha. Hin ergamne dhagaa taami akka ergame Yesuus tamanaa jira. Yesuustu dubbachaa jira akka ergame. Okay. Asitti immoo Yesuus addunyaa guutuutiif ergame akkati jettu kan otoo hin taane Luqaas keessatti jechuudhaan ergamaan iyyuu maal jedha dhaggeeffadhu. Ergamaan nuti gaafa dhalachuu Yesuus Kiristoosiin dhugaa ba'u maal jedha har'a mandara Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos gooftaadha. Saba hundumaaf kan ta'u jedhee dubbata. Saba hundumaaf. Hojii ergamoota barreesse akkasii. Qonnaa 13:23 irratti akkas jedhe hojii ergamoota. Maaloo? Hojii ergamoota boqonnaa 13:23 irratti Waaqayyoo sanyii namicha kanaa keessaa saba Israa'eliif fayyisaa kaaseera jedhe. Saba Israa'eliif jedha sanoo. Innis Yesuus Kiristoos jedha. Lakki. Eshi maal jedha reeshi? Kin jedhin kaati wanni kun macaafami? Dhaggeeffadhu ati amma Israa'el qofaaf ergamee jechaa jirta miti ree? Yesuusti jedhaa jira mikoo namiti. Addunyaa guutuudhaaf ergame Yesuus. Duwwaaf maaliif jedha ree? Bichaaf malee hin ergamne maaf jedha? Saba Israa'elii bichaaf malee hin ergamne maaf jedha Yesuus hin sobaa? Israa'el jechuun akka beektu Israa'el biyya ishee tamma jettu kanatu hin taane. Saba Israa'el saba Israa'elii. Idda zuuri jalqaba eessa deema beektaa Israa'el jechuun Yaaqoob bira deema. Yes, Yaaqoobi ka jalqaba Israa'el jedhame ilmaan isaati warra hortee isaatiin jedhama Israa'eliin. Yaaqoob jechuun immoo maanno jalqaba Israa'el kan jedhame Yaaqoob gati ta'ee fi Yaaqoob jechuun immoo jalqaba warra Waaqayyoof waaman jechuudha. Lakki Israa'el jechuun biyya bakka hin bu'u Israa'el. Israa'el jechuun warra Waaqayyoof waaman jechuu miti. Warra Waaqayyoo wajji nama Waaqayyoo wajji wallaansoo qabee Waaqayyoo kuffisu jechuudha. Hiikni isaa akka macaafaati. Akka hubannaa keetiitti kun. Laa macaafata akkasidha wallaahi. Macaafata akkasidha. Yaaqoobii Waaqayyootti maramee Waaqayyoo wajji wallaansoo qabee Waaqayyoo kuffise. Kana booda maqaan kee Yaaqoobii miti Israa'eliidha jedheen Waaqayyoo. Israa'el jechuun jedhe hiikni isaa
waaqayyotti maramtee waaqayyotti diduu yookaan waaqayyoo kuffisuu jechuudha hiikni isaa jedhe dubbate. Mee fidime bakka akka jettu fidime. Ilaa bakka maal jechuu qaba beektaa? Israa'el jechuun waaqayyoon kuffisuu jechuudha lafa jedhu fidime. Simbaasa sirriitti sii baasa. Atoo fi abdii fidii malee fudhataan jirtu maali rakkoon? Maala fiduu maaf sobna ree maali waan qabatamaa? Asiin ergamaa miti jette ergamaa akkasiiti baantuu miti jette. Dubbii maa olii gadoofta? Olii gadoofaan jiru. Sobuun hin barbaachisu maal namootumti keessa maal siniin jedhu gaafa isin sobdan. Sobdee kaasitu sobe malee nuti sobne bara malee. Biroo kiyya. Mee fidi kaameestii fidi. Ilaalla. Yoon viidiyoo bahe malee hin cufata viidiyoo ta'a qoya. Viidiyoo ta'a Ustaz. Silki kiyya visitaa wallah. Amma mooneetii bara wani biraa jiru. Macaafa qabdaami biroo. Ayyee seera uumamaa boqonnaa 32 lakkoofsa 28 baasime. Silkii kobbiitiin ulfaataa jira. Si baasuu re'aan iyyuu si baasa rakkoon hin jiru. Beenaa bakka. Kompiitara bira dhaqee si banaa yoo dide. 32 meeqatte? 28 baasi. Seera uumamaati? Seera uumamaati. Mishi. Yommuu sinamti. Ayyee kunoo baaseen jiraan iyyuu. Ayyee akkas jedha boqonnaa 32 lakkoofsa 28 irratti yommus namichi ka ati waaqayyootti namatti marmitee gadi dhiisuu diddee dhaabbachuu dandeesseetta. Kanaafis si'achi maqaan kee Israa'el haa jedhamu. Malee Yaaqoob hin jedhamin jedhe. Israa'el jechuun hiika isaa macaafuma lafa kaa'e beeki. Israa'el jechuun waaqayyo wajjin wal'aansoo kan qabu jechuudha si galee. Waaqayyo wajjin wal'aansoo qabee waaqayyoon kan lafatti dhabu jechuudha. Ati sila maal jette garuu waaqayyo wajjin wal'aansoo qabu jette moo waaqayyo wal'aansoo qabanii kuffisuu jette? Maal waaqayyo wajjin wal'aansoo qabee kuffisee mikkoo? Waaqayyo wajjin wal'aansoo qabee kuffisee. 22 irraa kaasii dubbisi. Jechuun dhaggeeffadhu. Israa'el jechuun Yaaqoobi waaqayyo wajjin wal'aansoo qabeeti waaqayyoon kuffise. Kana booda maqaan kan kee Yaaqoobin jedhamu Israa'el jedhama. Israa'el jechuunis kan waaqayyo wajjin wal'aansoo wal qabu jechuudha. Sigalee akka kee kanatti kan waaqayyo wajjin wal'aansoo wal qabee kuffisu jechuun Israa'el jedhamee waamama. Waaqayyoon kuffisee Yaaqoobitu waaqayyo wajjin wal qabee waaqayyoon kuffisee. Eenyuun kuffisee? Macaafa kee jedhaa biroo. Mee lafatti waaqayyo Yaaqoob Yesuusin kuffise sana naa dubbisi. Ayyee 22 irraa kaasii dubbisime. Lakkoofsa 22 irraa kaasii dubbisi. Dubbisi lakkoofsa 22 irraa kaasii. Ayyee siin dubbisaa qoy. Sirna hordofi. Yaaqoobis halkanuma sana ka'ee dubartoota isaa lamaan xomboree warra fuudhe sana lamaan ijoollee isaa 11 fuudhee malkaa Yaaboqiin ce'e. Yaaqoob ijoollee isaa 11 fuudhee achi ce'e. Isaan kana erga gamaan ga'ee immoo deebi'ee waan qabu hundumaa hin ceesise. Laga sana. Inni lafa turetti deebi'ee achitti kophaa isaa hafe. Namni tokko hamma boruun baqaqutti Yaaqoobiin wallaansoo qabe. Amma lafti bari'utti Yaaqoobiin wallaansoo qabe. Namichis Yaaqoobiin akka hin dandeenye yommuu arge, walga'ii luka isaa jabeessee in qabe. Yaaqoobis amma iyyuu namicha wal'aansoo qabuutti otuu jiruu cuuphiin isaa iddoodhaa kaate.
cuuphii miila isaa iddoodhaa kaate. Namichi Yaaquubiin boruun baqaqeeraa gadi na dhiisi jedhe. Yaaquub immoo deebisee yoo ana eebbifte malee an gadi sin dhiisu jedheen. Namichi maqaan kee eenyu jedhee isa gaafate. Innis deebisee maqaan koo Yaaquub jedhe. Yommus namichi ati Waaqayyotti namattis marmitee gadi dhiisuu diddee dhaabbachuu dandeesseetta. Kanaafis si'achi maqaan kee Israa'el haa jedhamu malee Yaaquub hin jedhamin. Israa'el jechuun Waaqayyo wajjin wallaansoo kan